Harka fuunee nageenya dursu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Odeessa keenya kan guyyaa irraa ajandaawwan muraasa qabanneeti jira. Ajandaawwan keenya keessaa kan jalqaba irratti qabanne dhimma araara Taanzaaniyaatti adeemaa jirudha. Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa waggoota 5 oliif wal waraanaa eeggaa turanii booda amma marsaa lammaffaadhaaf Taanzaaniyaatti marii araaraa gubbaa jiru. Marii araaraa kana gubbaatti qabxiileen gurguddoon qaamota lamaan irraa dhiyaatan wal falmisiisoo ta'ee itti fufee jira. Marii araaraa kana irratti qabxiileen gurguddoon wal falmisiisoo ta'an qaamota lamaan irraayyuu jechuunis waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa irraa dhiyaatan wal falmisiisoo ta'ee guyyoota 14 oliif mariin kun gaggeeffamaa jira. Akka odeessi keenya nu gahee himutti mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin dhimmoota Oromoo wajjin qabu kana fixatee fuula isaa gara Eertiraa yookaan gara Galaana Diimaatti deeffachuu akka qabu dubbataa jiru qondaaltonni mootummaa biyyatti. Mootummaa Itoophiyaa mootummaa Eertiraa wajjin wal waraansaan ta'us dhimma Galaana Diimaa irratti wal gaafachuuf qophii akka jiran kan beekameeru. Mootummaan Itoophiyaa dhimma Oromoo wajjin qabu waraana bilisummaa Oromoo wajjin dhimma isaa fixatee fuula Galaana Diimaatti deeffachuu akka qabu kun shakkiin qabu qondaaltonni mootummaa garagaraa dubbataa jiru. Haa ta'u malee haal dureen mootummaan Itoophiyaa qopheesse waraana bilisummaa Oromootiif kan fudhatama hin qabne ta'uudha. Akkasumas uummanni Oromoolee kan tole hin jennedha. Waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa isaa hiikkatee gara mooraatti galee waliin mari'annaa dhimmi keenya dhimma tokko jechuudhaan salphisaniiruma xuxxumuranii deemuu barbaadan. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo meeshaan hiikkatamuun qabuudha. Jalqabuma irratti immoo meeshaa kana kan hiikkatan iyyuu mariin araaraa kun dhimma Oromooti ija Oromoo qofaan waan ilaalamuuf akkuma salphaatti guyyoota 2-3 gidduutti suphaniiruma bira darbanii loltoonni sun meeshaa akka hiikkatanii zoonilee irra jira hundumaa keessatti gara mooraatti akka galanuuf jaalmarroon erga akka dabarsu kan mootummaan Itoophiyaa gaafate. Kun immoo tasuma waan ta'uu hin qabne jechuun jaalmarroon deebii guddaa kenneefii jira. Gama biraatiin jaalmarroon immoo dubbii kana garagalchuudhaan mootummaan Itoophiyaa akka nu meeshaa ol kaasnu akka nu bosona seennu kan nu taasise sochii mootummaa Itoophiyaati waan ta'eef loltoonni mootummaa Itoophiyaa meeshaa isaanii hiikkatanii gara kaampiitti adeebi'anu nageenya Oromoof Oromiyaa nuti ineen gaaffii jedhu dhiyeesseefii jira. Hanga yoonaas ajandaa isaan irratti walii galuu dhaban guddaan isa kana jechuudhaan namoonni garagaraa dubbataa jiru. Dhimmi mariin kun hanga yoonaa ture keessaa inni tokko dhimma qoodinsa aangooti. Mootummaan federaalaa qoodinsa aangoo irratti rakkoo akka hin qabne dubbatamaa jira. Qondaaltonni waraanni bilisummaa Oromoo fi dhimmicha bakka bu'an caasaa mootummaa federaalaa keessatti yoo qooda qabaatan rakkoon tokko yoo akka hin jirredha kan mootummaan federaalaa dubbatu. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin garuu sodaa guddaa qabaachuudha kan dubbatamaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo loltoota kuma dhibbootaan lakkaa'amu qaba. Loltoonni isaa poolisii Oromiyaa baay'inaan ni caalu. Caasaan isaas caasaa mootummaan naannoo Oromiyaa keessa qabu caala waan ta'eef sodaa akka qaban dubbataniiru. Kanaafuu kun marii hangiyoonaatti milkaa'inii hafi keessaa isa tokkodha jedhamaati jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa caasota waraana bilisummaa Oromoo kana baay'ee sodaataa baay'ina loltootaati waan ta'eef qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo kun mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti caasaa mootummaa yoo qabatan waajjira mootummaa yoo qabatan salphaadhumatti mootummaa naannoo Oromiyaa fonqolchuu danda'u sodaa jedhuudhaan hanga yoonaa mariin kun waliigaltee rotungaamiin hafeeti jira. Dhimmi araara waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru kun otoo hin xumuramin qaamni kamiyyuu dhimma araaraa kana keessa akka of hin baafne mootummoonni Noorweey fi Ameerikaa akeekkachiisaniiti jiru. Taanzaaniyaatti xumura argatee akka deebi'uudha Ameerikaan dhiibbaa gochaa jirtu. Noorweey gama isheetiin dhimmi kun yeroo xumuraatiif furmaata argachuu qaba jechuudhaan baasiiwwan akkasumas wantoota marii kana barbaachisan hundumaa ispoonsar gochuu isheeti kan dhaga'ame. Gama biraatiin Ameerikaan gamtaa Afrikaatiif ergaa guddaa dabarsitee jirti. Dhimmi Itoophiyaa raasaa jiru kun furmaata argachuu qaba. Sababa garagaraa fi ariitiidhaan dhimmichi akka addaa hin cinne jechuudhaan gamtaa Afrikaas akeekkachiisee dhageenyeeti jira. Ajanda kee lammaffaa kan godhanne kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma dubbii jaalmarroon karaa garee zuumiitiin godhanidha. Qondaalli waraana bilisummaa Oromoo kun miira haarii fi nuffii fakkaatuna kan isaan ergaa isaanii dabarfatanii dubbii jabaara kan isaan taasisanii dubbii isaanii keessatti qaamolee hedduun of eeggannoo gochuu akka qaban akeekkachiisaniiru. Akkasumas immoo kallattiin qabsoo Oromoo maal akka fakkaatuu fi Oromoon maal gochuu akka qabu dhaamaniiti jirani. Jaalmarroon dubbii isaanii keessatti waan isaan dubbatanii fi hin dubbanne miidiyaaleen garagaraa jal'isuudhaan afarsaati jiru.
miidiyaaleen Habashaa garagaraa Jaalmarroon miseensa isaa akeekkachiise kan jedhu ergaa akka kanaa ergaa ajandaa sobaa dabarsaatee jiru. Jaalmarroon miseensota akeekkachiisuu hin taane dubbii gorsaa fi ijaaramuu Oromoof sababa ta'an yookaan ka'umsa ta'an wageen inni dubbate. Miidiyaaleen Habashaa garagaraa Jaalmarroon erga Taanzaaniyaa deeme qondaaltota waraanaa isaatii fi akkasumas miseensota deeggartoota isaatiif loltoota isaa akeekkachiise jechuudhaan miidiyaaleen Habashaa garagaraa hedduun sagantaa isaanii afaan Amaaraan taasisaniin oduu sobaa afarsaatee jiru. Haala hin beekamneen erga Taanzaaniyaa ga'e miseensota isaatii fi loltoota isaa akeekkachiisee jira jechuudhaan miidiyaaleen akka Fataaniwus ajandaa sobaatti afarsaatee jiru. Dhimma araaraa mootummaa Itoophiyaa fi Oromoo gidduutti adeemaa jiru kana gufachiisuudhaaf Oromoon nagaa akka hin arganneef akkasumas gaaffii waraana bilisummaa Oromoo fi Oromoon baroota dheeraaf gaafataa ture akka deebii hin arganneef Habashoonni ammallee irratti hojjetaa jiru jechuudha. Miidiyaaleen Oromoo saganticha dhaggeeffatan yookaan dhimmicha irratti deebii kennuu akka qabanis gamanumaan ni gaafna. Qondaalli waraana bilisummaa Oromoo olaanaan kun Jaalmarroon dubbii isaa keessatti namoonni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin daldaltan uummata Oromoo saamtan maqaa dhaabichaan immoo maallaqa funaantanii maallaqa dhimma keessaniif oolfattan dhaabbadhaa jedhe malee namoota sodaachisuu yookaan immoo miseensota isaa kana sodaachisuu akeekkachiisuu isaa miti. Gama biraatiin Oromoon saba guddaa dinagdeedhaanis guddaadha baay'inaanis guddaa waan ta'eef paartii biraa hundeeffattan ani mormii qabu jedheeti jira. Jechi kun kan jedhameef namoota maqaa waraana bilisummaa Oromootiin daldalanu maqaa waraana bilisummaa Oromootiin faayidaa dhuunfaa isaaniif fiiganiif kan inni jedheera. Dabalataanis namoonni garagaraa waraana bilisummaa Oromoo irraa shakkii qaban miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu barbaadu garuu immoo buusiin waraanichaaf taasifamu karaa keenya ta'uu qaba namoonni jedhan kun waan jiraniif Jaalmarroon jira kanaan hin dhiphatina rakkatina maallaqa sisiirraan barbaannu Oromummaa keessan qofa barbaanna akka Oromootti immoo ijaaramaati karaa fi yaada nuu baas jettanii yaaddanuun Oromoodhaaf qabsa'a qabsoon gama keenya qofa miti karaa keenya qofa isin eegina isinis waan ta'e isinirraa eegamu gochuudhaan dirqama keessan ba'a inni guddaan Oromoon abilisoomuu jechuusaati Jaalmarroon. Ajandaa keenya inni guddaanii fi inni gaanfa Afrikaa jeeqaa jiru dhimma galaana diimaati. Dhimmi galaana diimaa kuni ajandaa guddaa Afrikaa raasaa jiru ta'eeti jira. Miidiyaaleen garagaraa wal harkaa fuudhuudhaan dhimma kana afarsaati jiru. Miidiyaaleen Afrikaa bahaa akka mandheeffatan Dr. Abiyyi Ahimad nama hin tilmaamamne tilmaamuuf nama rakkisaa ta'eeti jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Kan jechuun maal jechuudha? Namichi nama kaleessa obboleessa koo jedhu nama kaleessa michuu koo jedhu nama kaleessa morma wantoota babbareedoo cacalqisoo kan akka warqee bitee mormatti kaa'u ganama borii immoo nama diina isaa godhatudha. Namni tokko Abiyyiidhaaf diinas fira jechuu sadarkaa dadhabne irra geenye jira jechuun jira. Kana jechuun namni kun kaleessa tokko guyyaa biraa waan biraa dubbata guyyaa biraa immoo hojiinsa tokko jechuudha dubbateeti jira. Mootummaa Eertiraa fi pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii wajjin michooma guddaa kan qabu Dr. Abiyyi Ahimad galaanni diimaan nu barbaachisa eegga jedhee booda ajandaan kun ka'eeti jira. Kana jechuun saamuu biyyoota hundumaa biyyoota Itoophiyaa daangessanii jiran hunda caalaa immoo dhimmi kun Eertiraa laallata jedhamuudhaan namoonni tilmaamuu isaanii dursanii ka'anii jiru. Tarii Itoophiyaan Somaaliilaand yookaan Eertiraa kana weerartee ulaa galaanaa ishee deeffatti jedhamaatti tilmaamamaa ture. Muummichi ministeera Itoophiyaa garuu guyyaa dheengaddaa eenyu wajjin rakkoo akka qabanu ifa godhaniitu jiru. Biyyoota wajjiniin dubbii kana irratti mari'annee dhimmi kun isaanii laallan jedhan warroota Itoophiyaa daangessan hedduu maqaa dha'aniiru. Amma sanas ta'e kanas dubbiin kun ajandaa galaanaa kun Eertiraadhaa fi ulaa galaanaa Asab kan ilaallatu ta'ee jira. Eertiraan gama isheetiin Itoophiyaan weeraruuf jechuudhaan loltoota walitti qabaa jirti Eertiraan. Loltoota kanaan dura miseensa raayyaa ittisa biyyaa Eertiraa turan akkasumas poolisii kan turan soorama kan ba'an aanfiiti kan ta'an ga'eessummaa waraanaa hin qabdu jedhamuudhaan kan hirrifaman dargaggoota funaanaa jirti. Pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii caasaalee nageenyaa akkasumas caasaalee bulchiinsa biyya Eertiraa hundumaaf xalaayaa barreessaniin loltoonni akka qophaa'an hundumtu gara mooraa akka galu gara dirree leenjiitti akka deebi'u gaafatanii jiru. Eertiraan dhimmi Asab kun dhimma ajandaa guddaa itti ta'eeti kan isheen lolaaf qophaa'aa jirtu. Loltoota qopheeffataa shaakala waraanaas godhaati jirti jedhamaati jira. Gama biraatiin biyyoota na gargaaran jettee yaaddu hundumaa bira deemuudhaan dippiloomaasiis hojjetaa jirti Eertiraan. Itti dabalataan qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa fi Itoophiyaan dhimmi galaana diimaa kun dhimma baduu fi jiraachuuti jettee jirti. Isaan keessaa namoota dhimma kana ho'isaa jiran keessa Jeneraal Baacaa Dabalee isaan tokkodha. Jeneraal Baacaa Dabalee Itoophiyaan laandlook ta'uun ishee kun yeroo jalqabaatiif xumuramuu qaba. Itoophiyaan ulaa galaanaa malee jiraachuun
tumsee baranaafuu qaba yeroon isaas amma jedhaniiti jiru. Qondaalli waraanaa mootummaa Itoophiyaa kun gorsaa dinagdee kan ta'e Dr. Biraanuu Leenjisoos gama isaatiin erga dabarsaniin biyyi ulaa galaanaa hin qabnee fi namni turuu hin qabne tokko jedheeti jira. Kun jecha baay'ee namatti toludha. Garuu biyya harma hin qabnetu jedhanii gaarii ture. Biyya turuu hin qabne jechuun biyya harma hin qabnetu jedhanii ture. Maaliif biyyi tokko ulaa galaanaa yoo qabaatte biyya seetiif ikoonoomii gaarii hojjetti, biyya seetiif dinagdee gaarii irratti hojjechuu dandeessi. Biyyi ulaa galaanaa qabdu meeshaawwan gatii rakasha ta'an gara biyyaarraa gara biyya gashiti, akkasumas daangaa fi kaffatii tokko malee wanta qabdu gara biyyaa ni ergiti. Haa ta'u malee biyyi ulaa galaanaa hin qabne akka nama turuu hin qabne jechuun biyyi ulaa galaanaa hin qabne akka haadha harma hin qabneetu jedhamee gaarii ture. Maaliif haati harma hin qabne daa'ima tokko qabaattu sagal qabaattu hoosisuu hin dandeessu jechuudha. Akkuma haadha hin qabnetti lakkaamti haati harma hin qabne. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimmi ulaa galaanaa Itoophiyaa kun namoonni baay'een ajandaa wanta garagaraa hafarsaati jiru. Namoonni naannoo Amaaraa yookaan paartilee naannoo Amaaraa dhimma galaana diimaa kana balfuudhaan mootummaa Eertiraa cina akka dhaabbatan dubbataa jiru. Akkuma bara Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerarte loltoota Itaaliyaa bira dhaabbatan Musolooniidhaaf faarsaa turan. Qondaala waraanaa isaanii Musoloonii nama jedhamuufis faarsaa akka turan. Killee fi dinnicha saffeeluudhaan loltoota Xaaliyaaniitiif dhiyeessaa akka turan. Ammas dhimma galaana diimaa kana dhimma Oromoo fi dhimma Eertiraa gochuudhaan dhimmi kun laallatu jechaati jiru. Inumayyuu immoo gama Eertiraa akka dhaabbatan, Eertiraa cina akka dhaabbatan, Eertiraa akka tumsanu dubbataati jiru namoonni kun. Sanas ta'e kanas dhimmi galaana diimaa kun maal akka ta'uuf deemu maalitti akka jiru kan waliin ilaallu ta'a. Gara fuulduraatti dubbiin kun wanta ifanuu bahu ta'a jechuudha. Itoophiyaan galaana kana weerarti moo weerartu? Ulaa galaanaa ishee kana karaa waraanaa moo karaa mariitiin deeffatti wanta jedhus kan waliin ilaallu ta'a. Ajanda keenya isa dhumaatiin Oromiyaa keessatti ammallee ajjeefamuu fi dararamuun kan itti fufee jiru ta'a. Waggoota 150 sirna cunqursaa abbootii hirree fi nugusoota Itoophiyaa jalatti kan dararamaa ture. Erga waggoota 5 asitti immoo dargaggoota isaatti gatiitti kaffalchiisuudhaan, gatii dhiigaaf lafee baasuudhaan, gatii lubbuutti kaffaluudhaan sirna Ihaadigin erga bittinneessee booda immoo mootummaan maqaa Oromoodhaatu kun egaa aangoo qabate immoo bifa labsii fakkaatuun Oromoon ajjeefamaati jira. Oromoon ajjeefamuun isaa ammayyuu hin dhaabbanne. Qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa qurxummii balleessuuf galaanichi googuu qaba jedhan amma sagantaa kana ittiin fufanii wanta jiran fakkaata. Guyyoota lamman yookaan sa'aatii 48 keessatti godinaalee akka Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Arsii Lixaa, godina Buunoo Beddellee akkasumas Harargee Lixaa keessatti namoonni hedduun ajjeefamanii jiru. Haalli ajjechaan harmee tokko godina Shawaa Lixaatti gaggeeffame immoo baay'ee ajjechaa garaa namaa nyaatuu fi nama suukanneessuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa ajandaa marii Taanzaaniyaatti qabate jala gochuudhaan immoo akkasumas bifa ariitii fakkaatuun loltoota bobbaasaati jiru. Poolisoonni humna addaa Oromiyaa fi loltoonni Itoophiyaa waliin ijaaramuudhaan opereeshinii gaggeessaati jiru. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo namoota kana qaamolee kana ofirraa haleeluudhaan gara duubaa isaan deebisee meeshaawwan waraanaa fi akkasumas loojistikii isaa barbaachisu irraa fudhataati jira. Kana malees miseensonni raayyaa ittisa biyyaa ta'an hedduunis lola kanaan booji'amuun kaan immoo fedha isaaniitiin gara waraana bilisummaa Oromootti makamaati jiru. Kana jechuun mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaa Itoophiyaa marii nagaa Taanzaaniyaatti gaggeessaa jiru jala gugachuudhaan kan inni opereeshinii kana gaggeessaa jiru. Kun maal jechuudha? Gama siyaasaatiin maal jechuudha jedhamee gaafa ilaalamu bakkoota istiraateejii fi bakka dur qabattirraa gad duubatti si deebisee yookaan immoo humna dandeettii waraantummaa kee kan dur qabdurraa gadi si buusuudhaan olaantummaa dirree waraanaa irratti qabate gara dirree mariitti geessuudhaaf mootummaan Itoophiyaa kan inni xaaraati jiru. Kun immoo tasuma hin milkaa'u. Sababni isaa waraanni bilisummaa Oromoo kan durii miti. 100,000 kan socho'u bakka 100,000 jira. Salphaadhumatti godinaalee fi magaalota Oromiyaa gargaraa to'achuu qaama danda'udha waraanni bilisummaa Oromoo. Gama biraatiin loltoonni mootummaa Itoophiyaa fi caasaaleen mootummaa naannoo Oromiyaa kan isaan yaadaa jiran dhimmi araaraa kun yoo hin milkoofne bakka jaalmarroon irraa ka'uudhaan gara Taanzaaniyaa deeme naannoo lixaa sana to'achuudhaaf loltoota isaatiin marsanii marroon tarii yoo dhufes achumatti deebi'e waan jedhuun loltoota hedduudhaan naannoo sana marsa isaatii jiru. Kunis wanta ta'uuf hin malleedha. Namni kun marroon jaalmarroon nama dandeettii siyaasaas qabudha, nama dandeettii waraanaas qabudha, akkasumas immoo nama barateedha. Salphaadhumatti akka durii akka qondaaltota adda bilisummaa Oromoo duraanii goyoonfamu yookaan butama jedhamee yaaduun jira yoo garraamummaa jira kan inni mul'isudha.
Hayyani kabajamtoota daawwattoota keenya ajandaawwan muraasa isin biraan geenye kanarraa wantoota tokko akka baratan abdii qabna. Miidiyaan keenya Gullallee Miidiyaa Neetwoork yoo isin yabeessitan subscribe nu gootan like nu gootan miidiyaan keenya gara fuulduraatti sagantoota adda addaa afaanota garaagaraan hojjetee kan isin biraan ga'uta. Keessumaa immoo dhimma Oromoo fi dhimma qabsoo Oromoo irratti jabeessinee kan hojjennu ta'uusaa gamanumaan isin hubachiisuu barbaanna. Hayyani kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya kan guyyaa irratti qabannee kan hangasii ture qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'e ana buunnoo waa beekoti wanti nu dhaggeeffattaniif galatooma.